So loqodni hanki jechuun loqoda harargee miti haasoo ituna jira qoy loqoda malee haasoo jiran ana afaan oromoo akkanatti anama afaan oromoo akkana haasoo jirutti hin beeka malee waa'ee loqoda irraan kaayeen ana afaan oromootiin haasoo jirutti hin beeka ati hoo loqonni akkama beektaa ala amma loqonni isaan jaan sun akkana galutti namni gariini naannoo amma masalaan ati museenaa fa'aa ijoollee arsii aslii fa'aa hunda hojii jirtaami wajjin gisee jirtu osoo hin beeyne haasawoon isaanii loqonni isaanii si fudhatta. Akan gaafa nana si jiru ni ada. Anama saayiboota hedduu gaaddisee waan hin ta'in ijoollee arsii wallaggaa kana saayiboonni keessi galee keessaaf ijoollee arsiiti. Na gisee isaanii waliin haasooyitee isaanii hojjetu. Namni gariin ammoo akkama beektaa kalooqoduma bakka saniitu dubbachuu hin dandeenye kanama sanis bira hin jirre kanaannoo san bira keessa hin jirre jechuudha. Fakkeessuuf cinqama. Amma ijoolleen harargeetti illee reetti ta'a. Wallaahi fakkeessuudhaaf nama hedduun beekaa akkana godhatina wallaahi wabillahi wanta akka jechuun an bakka akka nama tokkotti afaan oromootiin haasa'u jiraadha bakka jechuun loqoda fedhu boorana haasa'u fedhu arsii haasa'us fedhu baalee haasa'us nam tokko walii gallaan afaan oromoo taanaan wanta nama aarsu hin jiru wanta nama gaafatamus hin jiru akkasumatti nu badhaan ati akkam jetta? No akkasuma garuu fakkeessuuf dhaaluutu adda adda malee akka itti dubbattu akka ammaatti itti ibsitu kanatti normaal kun afaan loqonni bakka fedheetu dandeessee haasoo inaan bareedadha garuu osoo hin dandeenyewu fakkeessu sana waan anillee balaaleffatu osoo normaalii kan kee bareechitee dubbachuu dandeessu kan beekne sani fakkeessu. Yaa nagalee amma osoo hin beekin beekaa osoo beektu fakkeessuudhaaf dirqamtu. Waa isa sana amma fedhu. Yoo jallistee haasooyitellee yookaan loqoda harargee qulqulluu dubbachuu dadhabdee namoota wajjin jirtuutu murteessaadha. Ani ijoollee wajjin ture yaadatu yoo shawaa fi alamitu hin beektu warra hojii dalagu ture san. Yeroo san bar giifti ammallee giiftiidhaan jaaraan loqoda keessatti dee soo nama wajjin gisee jirtu nama wajjin jirtu sanii wajjin osoo hin beekne walitti wanti si jalaa yeroo dheeraa waliin turtan walitti si jalaa laata. والله أنا جنبيني أنا مجزين هسو هاي مالي بيخا كهاسو يتناجم والله أنجرو I don't know جزين هاسو نجرامي I don't know بيخو أنجا جزين هاسو ما فعل أظن ديمو سورة كيامو يا أمان تنا أستراليا جرتي هدون جالداني أسمان ديمو نترف ati gadi ndiifne garuu peejii ati peejii ni qabda? Nin qaba garuu peejii sun kiyyaa miti. Kamaa kee oroo jiru miti? No peejiin kiyyaa amma waa poost godhisi waggaa meeqa poost goone. Wallah nama kuma meeqa qaba wayita sagal qaba fooloora. Nama kuma 29 qaba fooloora. Haraka kuma 300 ni jira. Kayyaa miti. Wanni wiinii sirra walitti qabachaa hin jira kaa. Ho. Wayii akkam duba caaltu ati nagaa? Nagaan qaba alhamdulillah. Wallistuu taate akkam miidiyaa irratti si wani wallista akkam? Akkasin eegaleera. Ifturaaf wallee baasuuf yaada qabdaa? Abadan. Okay. Mee wallee afaan Amaariffaa takka nu wallise afaan Amaariffaa yoo beekte. Wallaahi kan feeta. Hedduu beekta jechuudha na gaafa kan feetettee amma kan hin fedhu si mini wallistaa? Mee naam. ያን ጊዜ ገና እንዳየውሽ ቆንጆ ታምራት ደስታ እንደንደውሳ እሺ ማል ደንደስ ዱባ ካደን ደሶዬ አን መደን ደሱጄ abdi jenta basujra nahimi me amma na wallisi ati amma walle rabbe ma marifa na wallisi su dem ta duba ma rakko ka bahalati yarra de me hijibat wallahi rakkon injul caccabsi mali afaan bekum santo bara afani
itti bantee bar. Ninja jawu. Afaan Oromoo sirbaa olti dhagaa oolla maal gootu? Eh? Afaan Oromoo dhagaa oolla mi magaa cheenjaa gootu? Wallee sana hedduun jaaladha. Qalii suut dafee antaarge yenee duuniyaa laalfu liphinaan diinagee ijjigaa saasrutaan kaanta goon haidee liphii kan sauruutaa. Ittiin fufa. Maali kiraar? Kiraar maali yoo? Ani hedduun jaaladha. Walleen jaaladhu irraa. Amma wallifteen jedhamutti nu bante jedhama malee. Teegin እንደዚህ ከጥሩ አይደለም። ቆይ አማርኛ ከያሃስ ያየነተ ያዘኒና ሳራቆን ቆቦ ማበሩ ፈይደቲ ምራፋን አማራኺ ምን ዱበታም ዱ ሙሴና ሙሴን ፓስወርድ ዲጂት ተሰልኪቴ አፋን ኦሮሞን በይን ነቲ ማየ Oromoon tuyye feete ijaan as teessee achitti banti. Hayyee natti mi telegiraama gubbannaa barreessi. Maal rakkoo qabu duba jalni jijjiirratti. Dafi barreessi gubbarraan eeguutu hin jira. Jaarraan lama afuritti gad deebisee bal maanna cinqaa waladhee. Bantee si haa kennitu malee maal gootii sitti himti. Dhuftee maal qabdi yoo natti himtes akkuma beektutti hin jiru. Miskiinni silkii hunda isaanii haa aslii paaswordii hin beeka ka isii hin jijjiirte malee hunda isaaniitu hin beeku maal qaban maan qabani bira. Maybe ani I don't know. Namni no jaartiin barmistee wanti hin qabani bilbila irraa waan dhosaan hin qabani singiluma warra jaarsan qabni warra waa dhosu. Singiliin bar ofumaaf of kaasti bar qaama isii ifumaaf wanni silkii keessatti of laaltee donno maaliif akka akkas ta'e. Ani rifeensa kiyya dhugaa dubbachuudhaaf rifeensas farraznee if kaasaa oolla bar dhugaadhaa bar. Egaa bilbillee kan ka'e bilbila keetti re'aatiitu fayyadamaa miira akkamiyyuma waan if laaluu gis garii if laaluu bareeddudha. Yaa nama hedduu jira ammasitti. Kofoon faa kaatanii qumxaa faa kaatanii kaatanii jiru footoo hin qabdanii hunda keessanuu garuu silkii teessan qolla fadhaashi ofii kaazaaba ofii naqeen harka keetiin. Hoomee wiinuman sirratti oli qabadha yaa miskiina akkanaan agarreebu waan tubbaan xabshiidha wallaayati maali aboo wallahi xabshii. Sibiraan jirani bara ni khiyya disre ana bara disre kon ko bonti yan qabu nin beeka ati o khaya sa kude manni adatiya khiyya bubulani bara rakite khiyya bubulani bar tekesho turani dufan boda dufan amma aku virali man khiyya kufne dufe game da badamare Gamey reetam maal aadamnu maalii gaafachuu jirtaa mire. Okay chipsiin barbaada si galee amma chipsi no way tokkoffaan kushinaa seentee chipsii xabbastee teekaawwee goota baajaaj kiyya shufeeraan hin qaba no qoy shufeeraan hin qaba ni ergadhaa naa fidee dhufa tokkoffaa. Adab akkanumatti siin godhu duuba kana adabbii malettu. Adabamteetiin barbaadu osoo nama harkoo osuma laayifira namni jiru addunyaan harkitu biyyitee harkitu seeraa feerra harkutti. Chipsii xabbaseetiin tikaawwee godhee si ergami. Wacaanaatu shufeera anaatu ergata shufeera kiyyaa jira. Kabira. Bakka.
بيتاني يعني مسكين أنا نقول أنا بيتاني خير نا كقوتو فري والله والله سفاتا كان هاي بيقوان الدكتور أصلي نعمل يزين مني سفاتا كان هاي بيقوان يعني شيمين أكبر أنا بيشان ندرس سنين كي سيمي يو فيتاتي لي وان بربدنا يجي تنديس أوكي أنا كمان سمو إني بيتاري تعالتو تعال جرتا ماكي أي مرة أدبي حبس أدينا ما ده تبرا guys were di setan dapat dah isun ada bibrasi nanti because gitar kia isi nanjut tejer fin kana usi ada bi kun ada bi mit sigari ati lain sporti dalai da jutu ma enyu go sisters di sudem penyu nyata ne ko mana jara namna nyatun juro ne gore di se ai isun na fe ni furada godo kabda isi war mana khiya isi de garu judabar Maki di sih, gua sini, cuci no gua sifte. Ini challenge terus sudah di zaitin ini challenge terus nih. Mite tiga energi thas, shimer kadi mite oji na ye. Terus ini challenge terus nih. Wallahi gutu. Mari bolka dare, mari bolka. Saat ini juru jini. Anin god an daqiiqa muraasatti hin godha garuu yaani ni siifin tabbachine wanti hin godha yoo dhuftee hin fudhanne niin fudhadha siin jee kai bismillah rahman rahim taa illee jettu sa no kuma afurin namoota chipsiin agoosisiisu deemti gaayis asumaan sagalee nagaa ol ka'e wallah yaa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf أجنقت كيما تشكري لهم. Okay. Easy جانا جلتي ماني مالك design this guys. ما أنا كوكو بدي نيتشا سولا يستي زيتي نقول أبدي زي وأكل لكو كالي غودي جي نقول تاني بار. Apa mereka sih goda? Damo di niitcha mana keessa lakkaa'ame godhama. Ay, aku kok bahas gaut. Mana keenyatti usureetuma murree ciccirraakam. Mazzani gaa eega meeqa na gaafatteefu. Ana kafalta jeeti jar. Goruti jira serious. Yaa. Kawalta da. Irra deebi'een kooflaa malee. Osoo ada asteen sun godhee si garsiisaa yoo nyaantu illee baatu. Yaa nama garaa jabe yoo eenyu akkana garaa si jabeessu eegalee maaliyyee? Bani aadamii akkana si godhe mii? Umu Seenaa. Yaadini raata nu fidanii jirani. Dinnicha harree Umu Seenaaf xabbasee itti san ajajeen jira. Okay. Ono eegalela. Ablee akka achi deeme ableen akka tiktookiin sin cufnee ni qonjo. لا عدد بدعات زازي خيا قولي قبلين أشي ديمسكي guys makini anuma keessa falas osuma isi live irra jirtu guys tap godha ummanni kun immoo ummatu ajaa'ibatti miskiina maarree Habibi obboleetti yaasaa ibati dinnicha xabbasiin jeen akka waan re'ee qaliiti maal godhiiti san godhii fi dijeen na gootan dinnicha seenaan wallahi seenaan ni xabbasti dinnicha seenaan cirtumo guys subhanallah na ajaa'ibaa jirtan akkam hay maal rakkoo qaba akka badda wallahi isaagaa akka nama
akka nama qoraan ibidda jala teessanii uff jettanii biddeen hin buusne maa godhattan. Amma isin qoraan cabsitee godhuu deemti. Gaasni jiru jee akkasitti hin kijibne gaasni keenya ta'eedha. Egaa duboo akka nama qoraan cabsitee ganaa teessee uff jettee godhuu deemtu maa gootan akkasitti isa xabbasnee biyyaa baane. Wallahi amma anaa beelesite ciroo eegarraan hin beele. Beeloitee jettaan barra bumaan natti hime keessa kiyyatti. Beelee jira garuu nyaadhee ture reefu. Iseen laayifisee nu deemusan gaa'is sagalee naan dhiibu. Dubartiin hanqa feete gara quuftulee gaafa ablee qabattee kushinaa dhaabbattee nama beeloiti bara. Waallee wanni sun. Osuma nu laaltanii godhadhaa warri beeloitan ta'ii waan muraasa godhaman. Beeloitee jirti gaa'isi fiifuu haa nyaattu dhiisaa bakka. Wallahi hin qoosin. Hai. Hin qoosne bara. Ani saatana booda yoo. Egaa amma dinnichuma tokko solleessu jirta? Ati godhurra haa jedhamu quncisuu kiyyarraa haa jedhamu. Usteetu moo teessee horee amma. Deddeefafa. Inshallah maashinaan hin dalagu bara harkaan hin godhu jira. Ani silaan amma as bira dhaabbadee jiru xabbasii distii irra kaa'ee jira. Ani. Kun gaafa warri tiktookii kuni haimaaki nyaanni kee bilchaanne sana jajjiraadha inaan jagise naan nyaadhi fa'aa godhadhu. Laayif irra godhuu hin guyyaa tokko godhee hin jira guyyaa lama akkana godheetiin jira.